Rufeedaa raayyaa abbaa macaa maal jettamee dubbii amma nu jedhaa jirru maa inni ijoolleen kophaa biyyaa baate haadha ta'uu hin dandeessi haadha manaa ta'uu hin dandeessi dhuguma hadda yoo horii horattee jette horii siitiif abbaa ta'uu hin dandeessi horichi battu isuma ofii horattee ta'u dhuguma yoo horattee jette immoo inni horii sii ilaalee dhufee haadha manaa godhatu dhuguma horii siitiif immoo dhuguma horii sitti haajomeeti moo isii haajomeeti haadha manaa godhata rakkoon kun bakka hunda jira yoo hadhaa haasa'uu jalqabne egeree furmaata barbaadaa fi deemnaa jennee asirratti haasaa irraa dhaggeeffadhu tokkuma fixadhu dubbii kee. Ayyee guutuu kaafixanuuti ani isiniin seena booda. Ayyeetun. Amma ustaas waa'ee dhiiraa ammoo wanna isiniin jedhu dubara gadi ba'e kan ammoo dhiirri inni ba'es harki caalaansaa harka jaraa eeggata boo dhufee taa'e kunoo. Biar apa guys? Oh, agesan itu kan? Mana tahu ni? Di sini hero jin kamu jadi me, ergo jadi jadi mal ko cibi ya be. Umanina saja ba, jangan kan itu. Ar danusa mana tahu dubarti ojiterge guyu ma ijaza dia kesa guyu ni demi sadet ojetero sinuftu shantar kafu desa lafaka. Agesan ni? Biyya ormaa keessa kan taa'aa jiru jiran dhiirri quxura qabu gaafa galee biyya diigamu. Ka biyya diiguudha wataadara goobee dhageessanii biyya namaa keessa qalsiraa hojjechuu dhiirri kan taa'aa jiru danuu jira. Waan kana dhaamsanuu dhaamaa abbootiin ijoollee durbaa warra biyyaa baasaa jiran rabbumaan sodaatee ijoollee isaa abarsiifatu shamara dhiirri biyyaa ba'ees. Dhagaa cabsiisaa hojjetu dubartiin bahuu dhaabachuu irratti hojjechuudha sammuu mataa irratti. Inni hojjetama yoo amma inni hojjetamni dhiifame kana caala deema maalana ijoolleen biyya alaatti fa'aa dhalachuu jammarti. Achumatti dhalattee achumatti hojjechuu. Okay. Isaa qaasee maal jetta? Nagaatti Mubarak. Ishi. Ayyee ani waman arge akkuma inni jedhu Mubarakii wajjiniin turre biyya baqaattis nuti mataadhuma jaraarra teenya. Maatii danda'a. Dhiirallee dandeessu dubartiin keenya. Miidhaasiin miidhamtu tokko lama isiniif himaa. Yeroon karaa barahaa sana keessa dhufu dubartoonni kan keenya karaa sanarra deeman waa meeqaa saaxilamu. Dallaalonni fuudhanii deemanullee jiratti fayyadamu. Yoo ittiin fayyadamne karaa akkasitti deemtu hin qabdu. Qarshii sii qofa miti kan barbaadamu. Qaama sii fa'i barbaadamu. Kan diddeen ajjeefamti. Yoo didde makiinarraa buufamti. Darbatamti. Namni tokko barahaa keessatti dhaqxee makiinarraa buufamte gatamurraa waan inni gaafate gootee fi dabarfachuu filatti. Dhiiraallee biyya baqaa gaafa geesseettu piroosesii wayii godhachuudhaaf gaafa jette yoo waan isiin gaafatamte sana hin goone piroosesii wayii hin godhamuuf dubartiin keenya miidhaa isiin irratti miidhamtu. Biyya kanas biyyuma gurguddatan kana keessa piroosesii wayii godhachuudhaaf yoo waan jarri gaafataman sana hin goone piroosesii wayii godhamuuf hin jiru. Dhiiraanillee baay'ee dhiiruma keenyaanillee dubartiin kan keenya baay'ee miidhamti isa kan hambaa miti. Fakkeenya wayiin isinii kennaa. Obboleettii tokkitti qofan qabaanii nu nama sadii qofa maatiin qofan qabanu anan gafaa. Asa deebi'anu. Actually, Rufeedaan makas jirti? Jirtu. Isin teessi gooti laddu. Akkasii. Hayyee tole. Hayyee bas ati baasiitti galchi abbaa ba'u abbaa isaa fixe baasii agaarti? Hayyee. Agaarti? Ni jirti. Mul'attu garuu. Mul'attu ati haasa'e. Bakka eega dhagaa jiraatti Rufeedaa abbaa galu galchi abbaa baas yeroo inni saraa fixate ka'e amma isaa qaasayaa fixu hayyee tole. Obboleettii tokko hin qabu obboleettii qananiidhaan guddatte anan gafaa qananii seen guddisa. Barumsa barattee barumsa kuftee gaafa si manatti galtee jettu maatii kan koo kan maaneej gootu sii turtee yeroo siin ol deebitee jettu namni si wajjiniin teessee jettu dhabamee jennaan hundi jaraa hiriyoottan si yaa'anii dhumaniiru biyya keessan jiran nan deema malee jette. Gaafa deemtee jettu mucaan takkaa kan waa tokko intinaan taane bakki siin naqxee nama dadhaboo jechuudha. Haatiinis abbaanis bakki siin naqxe bakka sadii mana sadii jijjiirratteetti obboleettii quxisuudha beekaa.
namarraa uffata baastee qaama miiccitee kunuunsitee birrii siin argattu sana ji'atti maatiin taa'ee guyyaa lakkaa'ee fi damooza siin cinaa godha. Obboleettiin koo kun nama kunuunfamtee guddatte dhaqxee qaama namaa dhiqxeetiyyi achirraa waa argatti. Inna lillahi inna ilaihi raaji'uun. Wallahi isma dhugumaati baay'ee miidhaa umurii siitti naftu obboleettiin keenya hundi asirraa yeroo siin achi galtee jettu umuriin jaraa hangi jarree da'anu murtaa'aadha. Hangi jarri da'anu murtaa'aadha. Hangi jarri qaamni jaraalleetiin jaraaf miidhagina. Namni tokko jaratti dhiirri tokko jaruma fuuchuudhaaf iyyuu qaama jaraa bifa jaraa humna siin qabdu biyya arabaatti fixattee gaafa galtee jette humna ittiin abbaa manaa wajjin jiraattu hin qabdu. Akkas. Galatoon. Akkasii baay'ee itti danda'amaa ta'e warree ilaa as keessa namoo hedduu jiru. Shamarran keenya warra duroomanii jaruma kana amma biyya alaatii fiduudhaaf maal gootaati kottu anas si geessaa maal jedhanii kanumti ofii jaraati. Ijoollee kan akka jarri biyyaa ba'an gurguran hedduu jiru dallaalonnis jiru. Nigdii dhaqa elaamee jari durii qaama bitee gurguraa beetaan ijoollee keenya qaamaanii humnaan bitee gurguraa. Innammaa immoo haala durii uummata Saraaleewoon uummata Gaanaa maal maqaas Koot Divuwaar uummata ammas immoo Goomaa kana durii faranjoonni fayyaa jaraa dhufanii bahariirraan oofanii warri Mississippi dildila Mississippi isteetii kam jirtaati? Minnesotaan jira. Maali kam Mississippi dheetetti miti baay'ee beeka. Elaa gurraacha elaa jaruma akaakayyuu fa'aa bayyuutti jaaredha Mississippi. Yaa maaliif humnaan qabamanii deemanii maali gaa fiilmii isaatu yeroo gurraacha irratti hojjetamu fiilmii isaatu laaluun akka inni qaama nama suukanneessu agarteetta. Durii qaamaanii dhufanii fudhatanii galanii ergeetu hadha immoo akkanaa miti jennaan anaafsitu wal lolaas teenye nagaa argachuu hin dandeenyu akka achi dhayinuuf gaafa asii addi bilisummaa Oromooti akka inni baqatu godhamu jalqabaa Suudaanii naannoon hundi hin cufame maaliif hulaawee itti tolfame naanniga yookaan boolloo baharii boolloo bishaaniitu qopheeffameef Keeniyaa keessatti uummanni asii jige Keeniyaatti gajjige. Waan qopheeffame ture dideetuma uummanni harkaa bahe malee Keeniyaatti illee waan qopheeffame waan biraa jira ture waan asirratti haasa'amuun taane almuhim wanni ta'ee warri Keeniyaatti fi achi jiru achumatti warra dulloomaa jiru jira jenereeshinii lammaffaa warra jalqabi jira waggaa 20 fixee 33 fixee amma yoo nagaa teenye sin teenyu baras nagaa teenyes ta'uu hin dandeenyu siigalee maaliif bakka bu'aa jiraas kanaaf ni wal nyaanna. Innanu wal nyaanne kaan akkam taana hin baqanna biyyaa fi mootinii fi uummanni waliin ta'u jaratu jidduu ta'a. Yeroo achi reetti immoo nagaadhaan teessa yeroo as teesse immoo mootiif warri bulchu tokkoo fi warri bulu nagaa ta'uu hin danda'u. Jara jidduu ta'a maaliif gargar baasan malee hin danda'amu waan ta'eef waamanii ergachuu hin danda'an waan ta'eef akkas hojjetanii. Kan dhumaa waan tokko dhaameetan bu'aa bakka isinii fi dhimma barnootaatiin wal qabatee. Biyya kana keessatti an yuunivarsiitii Jimmaa barataa dhaqeetan dhufe gaafa nu fureeffan asitti wanti nuti barannu hundisaa zeeroodha. Wanta achitti nu kennamuuf barnoonni asiitiif ingiliffumti jiraatu garagara. Namni baratti hagamaa ta'u achitti yoo ittiin fayyadamnallee gaafumallee biyyaa baatee jette wama bareedaa wayi hojjetachuudhaaf barnoonni baay'ee barbaachisaadha. Isa barnoota beekuuf inni barnoota hin beekne garaagarummaa guddaa qaba. Biyyuma namaattuu dhaqee. Robert Mugabe akkam jedhee faranjoonni jedhe adiin akkamitti asii kaane hawaa dhaqnee daawwanne hawaa kana of irka galfanna jedhanii dhama'u nuti immoo jedhe biyya jaraa dhaquudhaaf biizaa akkamitti arganna jennee akkasii biyyi tokko innaa wallole jedhe biyyi tokko innaa wallole jalqaba beekaa biyyi barsiifate ilaal biyyi farankaa isaatiin humna isaatiin qallaba isaatiin innaan barsiifatee ka'e wallolchiisanii as yeroo ba'e eessa jara ergata jechuudha nasaa utuun barsiisin ergatu. Akkasii kanaafuu barnoota irratti hamma danda'ama ituma biyyuma yoo baatanii jettan barnoonni baay'ee isin fayyada. Barnoota baradhaan isiniin jedha guddaa galatumaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ustaaza koo qe'ee keessanillee dhaqee gara botto kanaan nama gommaati. Gara Geembee bakka jedhamtu Koncheenaan jirti bottoos dhaqee godhuu fi abbaa keessanii wajjiniinis wajjiniinan ture ishee Ismaa'ilitti tan qara'e
Sheikh Ismail gara entin qadama saka Beke mako bashangala wal mako takkara akkasi baay'eenis hin jaalladha baay'eenis hin kabaja umriin uf dheeradha nagaan naa ta'a. Tole galatoom maal jetta tokkuma waan nu jenne maal wanti nu jenne kaane miidhaamo dararaa ijoollee keenya caala yoo dararaa ta'e yoo miidhaa ta'e miidhaan kanaafi kana dararaa yoo ta'e kanaafi kana wanni isin argattu maal inni nu dhabne maalne fidi. Assalamu alaikum warahmatullahi Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Miidhaatu caala keessattuu ijoolleen shamarraa miidhaatu caala sababni isaa humni jarri ittiin biyyaa ba'an yeroo humna dargaggummaa keessa jiranudha yeroo itti bultii ijaaranii daa'ima horatanii daa'ima isaanii barsiifatanudha yeroo itti jarri biyyaa ba'anu yeroon sun humna dargaggummaatu humna jara barbaachisudha jechuudha. Humna kana jarri immoo mana namaatti humna kana namaaf qisaasessu humna kana fakkeenyaaf waggoota 5 waggoota 6 waggoota 7 humni dargaggummaa kun nama ormaatiif qisaasaa maallaqa argamu kana immoo ittiin jijjiiramu badaa lafan kaanii umuriin isaanii akka siqaa deemuu maallaqa hin qaban garuu humna kana ormaaf balleessaa deeman jechuudha. Humna silaa bultii jaallatanii utuma qabaatanii akkam godhu ijoolleen durbaa maallaqa sana innaa qabaatanii utuma qabaatanii guduunfataniiru ta'e fakkeenyaaf amma mana ijaarratu yoo jette isiin mana ijaarratte suni namni mana isiitii jecha dhufee isii fuudhe suni akkamitti abbaa manaa ta'uu danda'a? Isa dura gaaffiidha. Kanaaf yeroo humni isaaniitti silaa mana isaanii keessatti hojii hojjetee jijjiiramus ta'u waan manummaan irraa malu mana keessatti agarsiisuu danda'an ormaaf qisaasessaa jiru jechuudha. Umurii isaanii kana keessattis siqaa deemaa jechuudha. Ol guddataa dargaggummaa keessaa dadhabaa deemu jechuudha. Amma sadarkaa itti biyya Arabaatti malaa jiran kuni sadarkaa itti umuriin jira itti dadhabaa deemu irra ga'u dhufan jechuudha. Dabalaan deemu dargaggummaa keessa jiru waan ta'eef 30 seenuu mana 40 seenuu humni dadhabaa deema. Itti galiin isaanii bultiin ijaarrannee mana namaatti kufuuf deemu jechuudha. Of danda'anii baane harka namaa irratti hafu deebi'anii biyya ofii keessatti kufanii hafu jechuudha. Kun biyyaa baay'imsatu kana fidaa jechuudha irra caalaa. Faayidaa yaabbamuudha. Salaamu alaikum. Irra caalaa utuu ba'uu dhiisanii. Akkam nagaadha? Nagaa alhamdulillah. Baay'ee gaariidha. Waan jedhaa jiru irratti yaada kennachuun dandeessaati? Waa'ee dubartittii jirtaa miti ofii keetii. Mucattiin kun faayidaa raayyaa abbaa macaati. Waa'ee dubartii irratti baay'ee hojjechaa jirti. Dubartii irratti yeroo hin jedhu akkamitti namni dhiiraaf haadha manaa ta'a akkamitti immoo ilmoodhaaf haadha ta'a. Ishii ilmoonoo egeree dhalootaa jenereeshinii gara fuulduraa akkamitti hawaasa bal'aa waa beeku hawaasa waliin bulu hawaasa waa bulchu akkamitti qopheessinaa jettee yeroo dheeraatti deddeemaa jirti. Garuu afaan Oromeeffaatiin hojjechuudhaa fi ga'umsa qabu magaalaa Finfinnee walakkaatti dhaladhee guddadhee jetteetti jirti. Kanaaf ani immoo gaafadhe waa'ee kana irratti hojjetaa jirti waan ta'eef. Rufeedaa raayyaa abbaa macaa maal jettamee dubbii amma nu jedhaa jirru maa inni ijoolleen kophaa biyyaa baate haadha ta'uu hin dandeessi haadha manaa ta'uu hin dandeessi dhuguma. Hadda yoo horii horattee jette horii siitiif abbaa ta'uu hin dandeessi horichi battu isuma ofii horatteettu. Dhuguma yoo horattee jette immoo inni horii sii ilaalee dhufee haadha manaa godhatu dhuguma horii siitiif immoo dhuguma horii siitti haajomeeti immoo isii haajomeeti haadha manaa godhata. Rakkoon kun bakka hunda jira yoo haasa'uu jalqabne egeree furmaata barbaadaa fi deemna jennee asirratti haasaa irraa dhaggeeffadhu tokkuma fixadhu dubbii kee. Hayyee guutuu fixanuuti ani isin seena booda. Ayyeetun. Okay, xumuradhee nama bootaa gad lakkisa. Kanaaf ammas immoo namni gaafa biyya shamarri gaafa biyya ba'an abjuun isaanii lamuu biyya namaati. Waa'ee biyya isaanii hin dagatu. Amma umuriin isaanii dadhabutti biyya namaatti deddeebi'u namaaf ergamu sammuu of adoochan sammuu biyya kiyya keessa jireenya ijaarradhee bultii ijaarradhaa sammuu jaraa keessaa bada. Namaafan ergamaa jara keessatti seeftaa jechuudha. Amansiisuu dadhabu sammuu isaanii. Kun akka jedhu kufanuuf sababa ta'a. Irra caalaan biyyaa ba'umsa shamarranii miidhaadhuma ta'a jechuudha. Dhiirris immoo akka furmaataatoo
Akkuma ijoollummaa keetitti akka furmaataatti namuu bari ijoollee ta'e malee furmaata wayii argaa deema. Maaliif jennaan namni rakkate qoricha argaa deema, qoricha barbaadaa deema. Yoo hin rakkatin amma firiijii namni oomishe nama baddaati miti, nama gammoojjiiti. Maaliif gammoojjii biyya ho'aati. Maaltu nuu qabbaneessa jedhee utuu hin rakkanne firiijii oomishuu hin danda'u. Bintileetarii qilleensaa qabbaneeffatanu kana warra gammoojjiitu oomisha. Maaliif rakkatee arge jechuudha. Nyaanni nama beela'etu qadirii nyaataa beeka. Namni hin beela'ini itti mi'aawu. Kanaaf barinni namni nyaanni kun hin mi'aawu jedhu hin beelofne bara. Nama daaretu waa'ee uffataa beeka. Nama rakkateetu iyyuu maalummaa furmaataa beeka. Kanaafanii waan kana ijoollee achii warra keessa jiran kana akka jirri hirmaatanii jedhu kanaafan barbaadaa jira. Jedhi amma eenyuti kan itti aanu raashiyee haasa'e. Tokkuma nagaatti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam ustaas raayyaa keenya fayyaadhaa jirtanii? Nagaa rabbii alhamdulillahi rabbil alamin. Waan nu haasaa jirru dhageessetta. Wanni nu haasaa jirru egeree ijoollee keenya namni sila haadha ta'u ofii isaatiif diin qaarabaa keessatti hojjettu namaa taate jirti. Saatii haadha namaa taatu, saatii ilmoo namaatii fi abbaa haadha manaa taatu. Saatii jireenyi si keessatti jireenya si mi'eeffattee gadi dhaabbachuu dandeessu kushiina arabaa keessa jirti. Miidhaa sii moo faayidaa sii moo miidhaa sii caala? Akka argaarutti akka dhaga'aaruttis miidhaadhuma dubartoota keenyaatu baay'ate yeroo hunda kan nu boo'isaaru miidhaadhuma jaraate malee gammachuu jaraa argannaa jaraaras jara miidhamaa nutuyyuu baay'ee tokko nu gaddisiisa malee maal argataaran jaratu itti miidhamanii jiraataaru jireenya kanatti dhugaatii yoo ta'e. Akka furmaataatti. Furmaanni isaa immoo inni tokkoffaan na'umtii jaraa wajjin jiru kuni dhiirri wajjin jaraa wajjin haasa'aaru kan jara kaadhimmatee jiru kan immoo ittiin haasa'ee jiru amanamaa namaa ta'e jaraa wajjin jara ofitti qabatee haammatee akka jiraatu ta'uu qaba malee jara miidhuun hin barbaachisu akka yaada kootiitti. Good. Manzumaa tokko jedhi irraa bu'i. Manzumaa wayii jedhii bu'i meeme. Ishi si kadhanna rabbiin bismika laalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. Mashallah. Galata mul'adhu. Ustaada keenya waa tokko isiniin jechuu barbaade. Salaamu alaikum. Tole wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adda isinii wajjin carraa kana argadhee haasa'uudhaaf baay'ee tokkoon gammadee muhaadaraa sandaabootti guyyaa tokko isin argee carraa isin duuka fiigee tani nan dubbisa qaqqabee jedhee fiigee dadhabee taa'een bu'aa oole dhokadhee dhugaa rabbii. Allahu akbar kabira. Yeba garbii amma biyya kam jirta? Amma Dubaayin jiraani. Khalas hayyee kan dhiira rakkoo maalii qaba dhiirri rakkoo hayyee galata mul'ifadhu najjaash haasa'ii najjaash gaalii. Alhamdulillah bagarraa isinii wadanne. Hayyee galata. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa rahmah. Dubbat najjaash. Dubbataan jira waan isin jettan akkuma isin jettan dhagaan ture ustaaz. Rakkoon jiru akka jirutti ta'ee rakkoo kanaaf furmaata kan ta'u dubartoonni keenya baay'een isaanii fakkeenyaaf dubartoonni keenya duraan waggoota baay'ee lakkoofsaniiru egaa biyya alaa dhaqanii hojii jechuu jalqabanii namni hojii hojjetee jirame tokko illee hin jiru dhala obbolaa jira akkuma sana gochuudhaan ala amma ijoolleen obboleettiin koo kutaa 7 baratti gaafan kutaa 8 fixe biyya alaa naqa malee jette maaliif jedhee gaafannaan mucaana baluu riyaan koo achi jirti birriyaa mana walitti qabatteette isa kanaaf of qofa miidhaan jiranu lammii hafan illee miidhaaru rakkoo darbu jedhanii rakkoo hin darbinetti of saaxilaaru dubartoonni keenya waan yeroo darbuudhaaf jedhanii achi booddee amma yeroo galanii jedhanii haadha manaa ta'uudhaaf probabilitiin jira haadha manaa ta'uudhaaf hammam tokko rakkatu hammam tokko jechuun mooraalii dhabu beektaa amma mooraalii samma biyya arabaa dhaquudha argatanii bultii ofii jaarrachuudhaan moraaliin qaban. Namni nama birrii qabu jaallate se'anii birrii walitti qabataa jiran gariin ijoollee nan argaa darbee farankaa walitti qabadhaa guduunfadhaa kan jettu collee jetti isayyuu immoo isii collee jetti keessaa. Isumatti iyyuu innumti kuni gizee farankaa argattee kaate farankaan durbaa akkam godhani kaayidha moo namicha bakkeedhaa bitamoo akkam gooti jechuutuma argatteeyyuu argachuun waan tokko bareedaa ta'e ka'e yaada maalii qabdi?
Jarri farankaa hin argatu garuu akkuma argatu garaa wayii laafu baay'ee tokko garaa laafu waan ta'aniif nam tokko bichuusii dhukkubsatee jennaan namni parsantii 100 yoo qabaate parsantii illee 20 isa kennu parsantuma 80 faa kennanu akka shari'aattis immoo waan jiru natti hin fakkaatu kun. Akkaan nan beeka. Yeroo baay'ee miidhamuudha gara kamiinis ta'ee jarri. Maaltu furmaata jiraati? Isii biyyaa ka'aa jirtu jirti beekila saatii kana. Furmaanni obsanii Furmaanni kana yaadu obsanii baratanii ilmu irraa barsiisanii dhaloota fakkeenya. Magaalaa kana keessa deemaan oole kaleessa bakka ejensiin jiru hunda isaan keessa deemee ilaale. Ijoollee nagaa mamti sagaleen. Nagama dubbadha ustaas. Ayyee najjaa shayyee galatu mulfaadhu mansumaa tokko jedhii bu'i. Akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na arga kan keessootti gubadhu wallahi lubbuu koo sinirraan qusadhu yaadadhu naaf kadhu Khaliq ardiif samaa ustaaz baay'ee tokko isin jaalladha baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabajaa rabbi umurii keessan nuuf jira. Maashaallah ayyee tole ulfaadhu galatoom raani mee waan nuti jedhaa jirru waa'ee keeti waa'ee haadhummaati waa'ee haadhamanummaati yookaanis immoo kaleessa yeroo wal ilaaltanii baatan yookaan immoo rakkina maatiitii baatanu hamlee qabdu hadha'oo maal fakkaata lammaffaa ijoolleen durbaa biyya akka kanatti amma akka maal isin jirtan kanatti deemuudhaan maal argattee maal dhabne immoo mee haasa'i. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهم أستاذي والله نمني وان يادتك وقال ما جهود أبانات ولا قال ما جينات وكذا. قال إن جدا قافة سنفتني إرجاوي منا ناصر علوني إرجاوي نودا برستني دمتني. بك سنة تعيس إن داودة كيسيكو قبتي جنان فيديو سنرت دلقي يا ربي فيديوكم يكوني أستاذ رايا إبراهيم جهامو جئ حتى يولي ده يا أمة ربي صلاة أبرانا جها جئ نين دلقي جئ أنا يا دارو هذا ربي سبحانه وتعالى ولتنون عن السيء قصدي كسنة أبشر سوري عاصي ونين جتشو بربادكم أسينا ما جافتني جباب سيما نوي جولني كيس وقاد رحمنا جئ كان اسمه تيمو كام فدو تعالى بيور ما كيس جر جتشكو كون سنيف قال وقا همنا أكا سنين جئه شو تعال كان فدو تعالى بيور ما كيس جر أمريكي أقولو كان كيستي وندي جرانا جوبة يوك جراته أستاذك يا برا هما كان كيسا نتو بيك مدا قبابا قبا نوم كيسا قبتي أجتو بيك هنجنا كيس جرات كانتي وني الرجالة هنجنو بياباني سنة وني جرانا جوبة يوك جراته yeroo isin intalli durbaa tokko dadhabdee yeroo ammaa kana keessa waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 dalagattee ta'abdee maatii waa hundaaf of masiitii fi jedha ta'abdee umurii si fixee kaate gaafa biyya deebi'uudhaaf yaa ummaati yookiin haadhati mana deebi'a yookiin biyyatti deebi'a gaafa jedhu isin bar yookiin kaleensi feeshil ta'ee jira yookiin lukti si dhidhii ta'ee qaamni si adda adda bifa adda addaa baasee beelaan waa hundaan dararamtee dadhabde kalaas yeroo caarraa tokkitti isaanuma argee ka'ee yoon du'e maalii jettee karoorsitee mee yoo tikkatti argadhe isin argee yoo dhufee isin argee hoo jettee gaafatti jecha kiyya kana naa hubadhaa wanti an viidiyoo isin irratti dalaga jedhe akka gaariitti hin beekaa. Eeyyuu viidiyoo sanarratti dalaga jedhee wanni yaade kana jedhan yeroo isiin jettu maal jedhuuni isiin duraanillee haati isiin nashidaa keessan keessatti maallaqaa miti kan maatiin kee barbaadu ijuma kee arguu barbaadaa jettanii turtan garuu bara hammaa kana keessa wanni isaan immoo as deebisanii jedhanu waan ittiin deebitu ni qabdaa waan ittiin deebitu dalagattee ittiin deebitu yaani maallaqa ittiin bakka itti deebitu sana qabdaa maallaqaa jedhanii gaafatuun garuu isiin dadhabdee abdii kutattee humna dhabdee dhukkubsattee bakka isiin ciiftu qofa bakka isiin boqattu qofa barbaaduutti jirti. Isaan immoo isiin siichitti deebitu sana gaafatanii. Saatii achi deebitu baallamu. Wayyee waan achitti deebitu qabdaa jedhanii gaafatanii. Takka jedha wanni isiin abdii kutattee ana haqiiqatan ijoollee.
akkasitti abdii kutatanii wajjiniin dhiifnee deemne wallahi hiriyoottan kiyya barhaatti kan du'anii nama jahatu na biraa du'an ani hiriyoota wajjiniin deeme keessaa jechuudha maaliif kanatti maal mannaa jedhanii karaa liibiyaatti kutanii deemna erga biyyan qabaanne bakka itti seennu hin qabne jedhanii jechuudha. Lammaffaan immoo kanan argu jiru ustaaza kiyya mana namaa kana gaafa dalagdu isiin kaanii maallaqa isiin nagaddee fiddu kana ani waan keessa jiru dhaala qaanfii tokko malee isinitti madda erga carraa argadhe takka waan hin taane mana sana keessatti akkaataa isiin haraamaan dalagdee wantoota daffaraan itti dhiyaatu zinaan itti dhiyaatu waan isiin itti dhiyaate hin beektu jaarsas biyyaa haa qabaattu maalis haa qabaattu biyya na dhufaa dadhabee yoo jette kottuuti irpoortiitti jaarsa abbaa manaa dhuma isuma itti erge ebeluun mana ijaareera keenya korneesiin ittiin galle tuubboon ittiin galle maaloon ittiin galle mismaara akkana hin taane qorqorroo akkas hin taane jedhee kana hundatti colee wallahi ani qaamaan kan hin beeku zinaarra kuftee mana keessatti arbaan dargaggeessa arabootaan mokkoramtee biyya nan dhufa jennaani dhuftee finfinneetti si argee otoo gandi kiyya jaartiin tee waa in ijaariniin dhufte naan hin jennetti finfinneetti si argee ka'e kara biraattiin si geggeessaa jedheen mee inni isiin maal kottu waan qabu wajjiniin nyaanna namni nuun jedhu jiru bara ammaa kana keessa kottu waan hin qabu afattee baala yoo afannillee wajjiniin jiraannaa namni jedheen waamu tokko hin jiru yoo si danda'ame kottu si erga bara ammaa kana keessa ijoollee xixiqqoo biyyaa baatu kana maal jedhe obboleessumatu deebisee lubbuu tiyya maaloo tiyya jedhee janajjanee ofiis akka jaarsii haraamaan yookiin immoo ijoolleen dargaggeessaa janajjanutti obboleessi ofii deebisee jecha hin taane haasa'ee maallaqa irraa guurratee gaafa isiin duwwaa taate kottu dallaala biraatiin haasa'ee ka'ee kara biraatti isii gurgurata. Obboleessumti karaa tokko dhalattee jechuudha. Kanaafuu waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 akkasitti turte gaafa isiin biyya galtee laffaatee kornisii sana guuttee qorqorroo sana guuttee bismaara sana guuttee kaate gaafa isiin galtu wanni isiin ittiin laffaatee galte sun fashalee akka taatu dhabdee booddee yookiin kan biraa fuudhee argiti yookiin immoo birriidhuma isiin nagadette sana birrii kooti jedhee ka'ee wajjiniin jiraata. Yookiin irraa qooddata qixxee waggaa isiin laffaate deebitee laffaatee kasaaraa taatee kaatee mana maatii dhattee taa'uudhaaf hin dandeessu ammas ilmoo sii gattee biyya ormaatti deemti biyya ormaa deemtee ammas nagaduudhaaf tokko itti jamte miidiyaa irratti kunoo dhuftee 1000 kan of ajjeesse wallaahi ustaaza kiyya mana maalii dhufta jennaan na biratti bishaan ho'ifattee kaatee kan qaama sitti ofirratti naqxe kanaa manna jettee ofirratti naqxeen beekaa jechuudha. Kanaafuu wanni xiqqoo isin nurraa akkuma duraanii nurraa haasa'uu dandeessan yoo jiraate anoonni irra keenyallee nuyi uummanni keessatti bilchaanne argine dhaloota siichi dhufuuf dhaloota obboleettawwan kiyya xixiqqaa dhuftu akka kanatti gubataattu kanaaf otoo maatiirraa abbaa manaa isa biyya taa'ee ergatu sanarraa kanarraa otoo haasoftanii alagaa dhiisaati. Isa miidiyaa irraa ofii carraa maal kanaa mannaa jettee kaatee nama biraa nyaachiftu sanarraa dhiisaati maatiirraa fi abbaa manaa taa'ee isa ergatu sanarraa otoo nu dubbattanii jedhee yaada kana qaba galatoomaa hin dheeressu ulfaadhaan dhaggeeffachuu keessaniif. Yee galatooma ulfaadha. Ahmad Daasee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani lammatan deebee warra gastiirra jiran kanaan daddafaa nama jalaati gadi bu'aa jechuu fedheen deebee ani waanuma gabaabduu tokko gara furmaataatti kan amma deemamaa jiru. Rabbi seera qaba. Quraanni ergaa gurguddaa 3 baatee dhufe. Tokkichummaa Rabbii qissa tawhid hukmi seera ittiin bulmaataa jechuudha. Seerati keessa jira. Addunyaan seera ittiin bultu qabdi. Itoophiyaan illee seera ittiin bultu qabdi. Seerri taa'uu qaba waa'ee godaansaa irratti. Dhimmi godaansaa dhimma daldaltoota qofatu sossobee biyyaatii baasaa jira miti. Seerri mootummaa tumamee seerri Itoophiyaan ittiin bultu keeyyata 100 wayi. Keeyyaticha sana keessatti dhimmi kun taa'ee namni islaamaa ispeeshaalii majlisni amma jiru kun waan tokko lafa kaa'u qaba dubartoota irratti.
ispeeshaalii dubartoota irratti lafa kaa'ee nuti majlisni dhiyeessuufi qaba. Eenyuuf? Qaama mootummaaf. Yoo sanaan ta'e furmaanni hin jiraata. Sanaan ala garuu rakkoo kana caaluti nutti dhufuuf deema. Isa kan rabbii dinneerra akkuma isin jettanii yoo nu beekaa jallanne amriin nutti jallataa, balloon nutti dhiphataa, balaan nurra dhaabbata. Gufaanni daawaa diinii daran nutti baay'ata. Kanaafuu waa yakka taate of eegaa wal eeggata. Khayrii bira dhaabbata waan dur taree toobota. Waan dhorkamne eeggata waan amrii isaa hojjeta. Of eeggatan ol eeggatan kenna rabbii kadhatanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessii duniyaa diinii. Haadholii qimboo'inaa yoo jettan isin warri rabbi dandeettii kana isinii kenne umriin keessan deemaa jira. Ituu danda'ame isinii kennina ture umricha. Wallaahi isiniif hin kennatu hin danda'amatte. Jireenyicha nuti jiraannu kana isinitti jiraachuu qaba ture. Ani Ustaaz Raayyaa ituu jechi lafa kanarraan dhumatee Raayyaa Ustaaz Raayyaa abbaa macaatti jecha lafarraa fixa hin dhumu malee. Ustaaz Raayyaa abbaa macaa ilmoo namaatiin ilmi namaa kitaaba barreeffamee hin dhumnedha jedhanii dubbatu Ustaaz Raayyaan. Ustaaz Raayyaan anaaf baharii waraabamee hin dhumnedha. Anaaf immoo. Sababni ani akka obboleessa keessan xiqqaa yookaan ilma keessan isiniif ta'uu tokkotti wanti waan kanarratti hojjechuu qabu majlisni irratti dalaguu qaba. Majlisni irratti dalagee hin jiru. Sababiin isaa fakkeenyaaf dubartoota keenyarraa isheenoo biyya alaa dhaquun haraama. Shari'aan akkas jedha. Rasuulli dubartiin halkan tokkoof guyyaa tokko manaa baate zinaa dalagdeetti jedhan. Rahmanni nagaan isaan irraa jiraatu ergamaan rabbi. Dubartuma sanarraati qarshiin fuudhamee masjiidni ijaarama. Ituu ulamaa'in keenya guutuun arra wal ga'ee qarshii dubartoota biyya alaatii mana arabaa dalagee fidu irraa fuudhanii masjiida ijaaruun hin ta'u jedhaniiti. Akkuma nama salaata hin salaanne irratti salaata salaatuun dhorkamu waan akkasii tokko akka islaamummaattis tumamee lafa taa'ee rakkoon kun hundi nurraan ga'u. Uummata Paakistaan ilaalaa dubartoonni isaanii hin dhufan. Uummata Baangilaadesh ilaalaa hin dhufan dubartoonni isaanii. Uummata Masrii ilaalaa dubartoonni isaanii dhufanii hin dalagan. Dhiirota isaaniiti waggaa 20 waggaa 15 biyya kana keessa dalaga. Kan keenya maqaan nu cabe Itoophiyaan biyya jannataadha. Jannata duniyaadha yeroo Araboonni asitti hidhatteechi akkasitti baay'ee tokko hin qaanfadhe. Ituu jannata nu ta'eera ta'een dhufna. Nu ta'uu dideennaan malee. Kanan isin jedha haasaan dheeresse dhiifama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee galatoomii ayyee Ahmed ulfaat mee Munshid Abdul Jalil. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaza kiyya. Sagaleen kiyya jira Ustaz. Jira. Baga Rabbi ol nu garsiise. Amin 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 amin. Baga Rabbi ol nu garsiise inshallah. Amin. Hedduun gammade mana keessan seenuudhaan alaa kulli haalittu inshallah waan jedhamus dhaggeeffachaatiin ture. Waa'ee haadha kooti haadha keetii haasaa jirra. Waa'ee intala koo intala ammaas asumaan yoo Rabbi fedhe akka ilma keessan xiqqaa tokkootti nan dhaga'ama. Wallahi Ustaaz waan hedduu nama yaachisu amrii hedduu yaachisaa irraa nu haasoytanii waan muciyyoo nama reefu dubbattee deemte dhageessittanii haadha qofa osoo hin taane haadha qabna abbaa qabna jennee biratti gallamoo obboleessi illee wajjuma rakkachuu jira. Haadha qabna abbaa qabna jenneetti gallamoo jette mucattiin reefu suni haadha qabna abbaa qabna jenneetti galuutti haadhaaf abbaatu nutti hin dhufin jedha. Haaya haadhaaf abbaan moo hin qabne obboleessa qabna yoo jedhe obboleessatu nutti hin dhufin jedha. Hayyee moo eerumnee rasiichi mana keenya jirraa yoo jenne moo abbaa manichaatu iyyuu nutti hin dhufin jedha. Eessa dhaynaa halqamuu malee uumamuudhuma keenya qofitti tarii dogoggoraa lata jedhaa jirraas hin jette. Mee maal jettaa asirraa rakkoo amma kana ga'u. Munshid Ejool Meetirra jira baqalloo laana jettu. Aya eh eh eh
Miutiin jira. Amman dhagaa jirra haasaa dhagaa jirra hin dhagaama mara. Ayyee. Mana sawwaan ittiin geessan dhaban argaatiin jira. Ijoollummaan dubaraallee mana jaartee kaatee waggaa hedduu biyya namaa turtee mana jaartee heerumuudhaa fi bineensi olii gad deddeemu kun gaafa ol seene akka dubartii duraanii seeneen ba'uu taa'een ka'uu takka ni beeytanii ustaz. Gaafa namni waan akkasiisantu jira. Seeneen ba'uu taa'een ka'u jedha. Kanaaf mana ani itti taa'abe kanarraa qoodameeti naas hin jiraachisu dunyaatti sinafu jedhanii warri rakkatanis jiru. Dhiirri keenyalleen warri biyya namaa turanii biyya arabaa turanii galanii. Naannoo kam jirtaati? Munshid? An Arsiin jira. Arsii Sagureen jira. Sagure. Sagure ayyeetan bakka anaa gale. Dhiirri keenyalleen ammoo galanii qabeenya harka qabatanii galan hojitti jijjiiruu wallaalanii waan dalagan wallaalanii barcummaan harkaa fuutee maallaqa harkaa fixxe hedduu jira. Marri isaaniitu miidhamu jira haqiiqa waan jirudha. Achittis miidhamaa galaniis miidhamaa jette. Achittis miidhamaa galaniis miidhamaa. Akkas. Ayyee ulfaatu shirteeni. Ustaaza inshallah kanaafi wanni jechuu barbaadu warri jirani dhaamsi ani ijoollee kenna hundaafuu qabu. Waan keessan ka dalaydan akka dalaydanii nu dalaydan waan keessan jabeeffadha. Ka dhiiraatis ka dubaraatis. Dhaloota as booda dhufuuf ammoo nuti hundi inshallah yoo rabbi nu gargaare gara barnootaa jijjiirree kalkuleemii sirna barnootaa kanaas yoo rabbiin nurraa jijjiire itti qabsoofnee ofirraa jijjiirree ijoolleen teenna gaafa baratan hanga kana akka nu jalaa hin miidhamne abdii qabna. Namni gaafa baratee jedhe uf jijjiira biyya jijjiira. Bakka kana bakki cabne kana ka'uun kenna gargaarsa kaaliqaatiin barnootaa fi barnoota qofaan bakka kana ka'uu dandeenya jechuun barbaada. Jazaakallah khair. Luluu meemee yaada maal qabda waan jedhame kana irratti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kee dhagaamu Luluu sagalee kee qabda. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma hunda kama sagaleen kee. Wee kan dhagaamu tinaa godhe. Yang kofaan gurri moonoodha. Sagoodha sagaleen kee xiqqoo yookiin ilfoonii yoo uffatte yookiin fayyadamee yookiin firra baasee yoo isa ta'e. Ammallee hin dhagahamu. Ayi sagaleen si hin dhagahamu. Ilfoonii yoo ta'e firra baasee yookiin. Akka gadi bu'ee gadi ol deebi'aa na deebi. Okay, komentii godhi sin deebisa. Ayyee tole. Tole gara xumuraatti jirra sa'aatiin nu bira deemeera dhiifama nu godha. Mariin keenya hin dhumne sagantaatti aanu itti deebina har'aa fi asirratti gabaabsina Rufeeyda akkana goona ishee. Ayyee. Asirratti gabaabsina. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti.